ni cabsa abbuma fedhe waa ta'u. Sini gadi maannan maalitti aggasam. Baalagee nuti feemasa ta'uuf ganama galgala biidiyoon irratti waraabuu hin dandeessan kana booda. Hin dandeessa waan fedhe hafa. Nama aarsaa beektaa wanni ijoollee tanniin lamaan jidduutti ta'u jiru waan baay'ee nama aarsuudha. Mee waan jaraatitti deebina. Waa'ee ibsishaa kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaade. Bara dabre kana mucaa kana ambaasaadara wayii godhanii shuuman. Waa'ee kitaaba irratti kitaaba onlaayinii irratti dubbifamuu irratti Oromoon kitaaba bitanii dubbisuu irratti hanqina qaba rakkootu jira. Oromoon hedduun biyyoota baqaa keessa jiranii. Kitaaba kana immoo bakka Oromoon baqattee jirtu hundatti diliivar gochuun irrakkisa. Onlaayiniidhaan kitaaba kan daddabarsinee akka Oromoon bakka jiru hundatti seenaa fi aadaa Oromoo, safuu Oromoo, duudhaa Oromoon qabu akka baratan jedhameeti yaadamee aappiin tokko uumamee achirratti mucaa kana ambaasaadara godhanii shuuman. Erga gaafa mucaan kun achirratti ambaasaadara ta'ee uumameeti namoonni hedduun hinaaffaa garagaraa keessa galaniiti mucaa kanarratti ceephoo garagaraa, qeeqa garagaraa, arrabsoo garagaraa dhakaa hin taane darbachuutti jiran. Obboleeyyan tiyya namni kuni keessattuu Oromoo keessaa ammoo Sikkomandoo keessaa nama yeroo jalqabaatiif ambaasaadara ta'ee muudame filame. Nama kana silaa jajjabeessutu mala. Nama kana silaa jabaadhu. Namni hedduun silaalee karaa gaarii akka qabatu goote. Jennee jajjabeessuu silaa qabnu homa argine waan didiqqoo wayii fuunee duula irratti godhuun safuudha. Dogongora guddaadha. Ispeeshaalii nama akka ibsaa kana. Nama osoo guyyaa takka haadha namaa, gosa namaa, kutaa namaa, ganda namaa, hayyuu namaa hin arrabsin. Osoo asirratti waan garagaraa hin saggatin. Waan hin taane hin dubbatin nama bayee mul'ate kana silaa jajjabeessutu nurraa jira. Hedduun kenna akka isaa akka taanuuf hawwii walii ta'uu qabna malee duula walirra godhanii wal cabsuun wal xiqqeessuun namni sun akka dhabamu. Yeroo ijoolleen kutaa biraa bakka tokko irraa keessattuu warri habashootaa kun ambaasaadara ta'an akkatti gadi ba'anii viidiyoo walii dalagan unkaan dassaale unkaan lazziyaa baqqa bartite xankire xuruu bootaa lennaa hin falligaalan sagalee walii ta'an. Even mucaan abbaa tamaam jedhamu kan dhiyoo kana ambaasaadara hospitaala wayii ta'ee filame feemasiin tokkochi nafne hundi isaa sagalee ta'aafi ture. Even asli mayyuu dabalatee jira. Namni feemasii ta'e mucaa saniin baga gammaddan jedhin hin jiru. Abbaa tamaam akka Oromoo sagaxee ta'ee dalagu san jechaadha. So mee garaagarummaan ibsishaa fi kana jidduu jiru maa inni? Waan inni Sikkomandoo ta'eef, waan inni Arsii ta'eef, waan inni Baale ta'eef yidabbiraal. Keessatti gadi qabdee yoo laaltu wanni hunduu ija qabdi uummata kiyya. Wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu. Keessattuu nama waan gaarii dalage bira dhaabbachuu aadaa haa godhannu. Cabsuun itti duuluun lamna asfallage. Innaa keessattuu jaarsa hamaa, jaarsa jajjaba, jaarsa agartuu qabu, jaarsa mul'ata qabu duuba jaartii jabduutu jira. Mucaan kun gaafa duraa diqqaadha. Yaadaanis haganan bilchaanne. Amma immoo erga mucattii tanaan walitti dhufee bilchaatanii jiran. Isiilleen duuba akka gaariitti oofaa jirti, jabeessaa jirti. Osoo dubartii qoshaashaa shamtuu wayii taate, wanti inni nama waliin suuraa garagaraa ka'ee dubartiin wanni namni itti erguyyuu silaan aarti miira keessa galti. Obsitee dandeettee dalagaadha jettee jabaadhu jechuun ni jirta. Kanaaf dhiira jajjaba duuba daartii jajjabdutu jira. Ijoolleen tullachuu jabeeffamuu warra qabu. Duula garagaraa walirratti goonuu dhiisaa jechuu barbaadeeti. Waliin horaa bulaa, wal tayaa, wal jaaladhaa, jaalala ijoollee tanarraa bara. Hanga ammaa namni seeratti dhiyeessuu barbaadu tokkoffaa dubartii ijoollummaa kiyyaan daabboo tiyyaa gooftaa ishee na himadda maal waan ta'uuf amma isheen akaraatu godoroo na goote jechuudha. Murtee akara godoroo na goote ishee simachuu nan barbaada. Lammaffaa namicha si fuudhaa haadha manaa kottaa taa'ee na amansiise coolu kakatee gadi kakatee waaqama lafa walitti hammaaree gadi hammaaree itti dubrummaa deena baafate. Rakkoon jiru maali beektaa? Warra daabboo keenarraa muree fi isa dubrummaa keenarraa fudhate san seera dhiyeessa. Waan sirrii kaaste dubbiin ammoo akkana. Look, osoo warri gaafa duraa gaafa ijoollummaa daabboo keessirraa muru sun gadi qabanii hidda isaatitti sirraa muranii amala dubrummaa qabaatta, naamusa qabaatta, kabaja qabaatta, ulfina qabaatta, mataa qabattee jiraatta. Miidiyaarra dhuftee waan akkana qaanii kanan dubbatu ture.
rakkoon gaafsan taate mataa isii qaccee isii qofa sirraa muran gadi qabanii hiddatti sirraa murre shamarran gadi qabanii hiddatti irraa muran hundi isaanii irratti jedhanii kamana ofii jirtu bultii ofii kamana madaamii jirtus dalagaa ofii dalagataa jirti warri irraa muramin warra miidiyaa kanarratti alba'aa jiru warri ammoo likkiti xiqqos walakkaa irraa murame warra akka keetii kana jechaadha sigale dogongorri achi jira gaafa san warri sirraa mure sun qorooree hiddatti sirraa fixuu dhabe kanaaf gadi baatee irra himannaa fidde inni lammataa isa dubrummaa keenarraa fudhate jette dhugaadha silaa hin himattaa beekemo waan hin himanneeftu jira seeratu gaafa san situ dhaqe moo isa sit dhufee siin jedha situ akka lukkuu goromtii kaakkisaa mana isaa dhaqee boleettiiti marri narraa bani jetteen dhayxe inni afaaniin sitti haasa'e sigale inni afaaniin sitti haasa'e akshiniin ammoo situ ka'ee mana isaa dhaqee itti kennitee deebite itti kennite fedha keetiin itti kennite bosona keessa si qabee si dirqisiisee si tumee sirraan fudhanne dubrummaa kee kanaaf kissish wudqno maalat no እናቴ wudqiidha situ mana hidhaa gala osoo amma isayyuu kassasuudhaadhaaf dhayxe situ mana hidhaa gala situ mana isaa dhaqe barriitti dhodhooytee maxichaa lokkifatilin jettee itti kennitee biraa deebite amaanaadha seeta dhufee dirqama mana keessanii si fuudhe lakkinni telefoonaan sitti haasa'e si jaaladhaa si fuudhaa maali siin jedhe erga na jaalatti erga na fuute guyyaa dinkaana gootee qalabatii na gootee manatti nagatte san gaafsan dubrummaa kee sii kenna jettee diduun mirga kee ture ስለዚህ በቃ ጀርጀርቴ ማና ፊዴ አክሉ ኩ ጎረምቲ ካኪሳ ማና ዳይቴ እትከልቴ እና ውድቅ ነው ወሪ ኮመንቲ ማል ጀተ አቲን ኩን ነማ ጉያ ወይ ሀሎና ባፈታ ጀተ ያዱሳን ሂን ሶዳቲ ነማ ዋየ ኪያፍ ኬቲ ረቢ ቶኪቸት ኢሴራ አና በከ ቡኤቶ ረቢ ሀሎ ሲና ባሱ ጅዴ ረቢ ትከነሳን ዋየ ኬቲፍ ከሳ isa sodaadhu sa'aatii kam rabba akka dhabama si godhu hin beektu sa'aatii kam wanti amma ati qabdu qabeenyi ta'e wanti hundi ta'e fayyaan ta'e akka dhabama taatu hin beektu atummaan mataa keetiin sa'aatii kam akka bilik jettu hin beektu rabbitu haloo baasa beellamaan siin fidu waan sii fidu san abbicha bakka bu'ee ka haloo baasu rabbi jecha kanaafuu nama guyyaa wayii haloo na baafataa laata jettee sodaattu san hin sodaatin nama waa'ee kiyyaaf kee rabbitti dhiise jedhee yaadu san sodaadhu rabbi caalu humtuun jiru bilik jetta sa'aatii wayi si harkaa dhabama wanta ammattiin boontee ittiin kortu miidhaginni kee sa'aatii wayi balaata zaatiin sirraa bada sirkaa badaan baatee hafta guyyaa wayi isa sodaa